Namni baay'ee jaaladhu tokko maal jedhe na gorsa zeetan. Namaaf of ibsuun yaalii naan jedhe. Eeyyen sirriidha. Namoota tokko jireenya keenya keessaa taakkuudhaan yoo isaan barsiisne dhumdhumaan jireenya keenya boruu tilmaamuu barbaadu. Miira keenya daqiiqaa lamaa yoo isaan barsiisne qaama jireenya keenyaa godhanii yeroo hundumaa haasa'uu barbaadu. Kanaaf namaaf of hin ibsin. Namni akkati yaadutti osoo hin taane akka ofiisaa yaadutti jireenya kee tilmaama. Namni maaliif akkasitti na tilmaamee jettee sammuu kee of hin dhiphisiin. Sababni isaas namni amma beekumsa isaa ga'a waan ta'eef.